jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota keenyaa kun qophii michuu jaalalaa yeroo hunda sa'aatii kana isin biraan geenyu. Michuun jaalalaa akkuma maqaa isaatii wantoota jaalalaa irrattidha kan inni xiyyeeffate akkasumas immoo wantoota barsiisuuf isin bashannansiisuu isin biraan kan ga'udha. Har'a immoo michuu jaalalaa keenyaanii wantoota nu barsiisan maal fa'i laata yookiin wantoota nu bashannansiisan maal fa'i isa jedhuuf immoo kan waliin daawwannu ta'a. Qopheessuun kan isin biraan ga'u Daraartuu Garbaati. Gama ogummaa kaameraatiin Lammii Solomoon nu faana jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Seli duraan dursee yamammaa ta'uu keetiif hedduu galatoomi. Isinis galatooma Maqaan keenyu. Maqaan kiyyaa Abdii jedhama. Maqaan kiyya Wabii Barsiisaan jedhama. Kaamil Muusaan jedhama. Zaakir Abdooti. Maqaan koo Siifan Daggut jedhama. Laziyeera. Tole jalqaba irratti hiriyaa qabdaa yookiin immoo fuutee jirtaa? Fuudhee hin jiru, hiriyyaan qaba, jaalallee ni qaba. Jaalallee ni qabda? Yaa. Jaalallee keetiin maqaa ishee eenyu jetteeti kanatti waamtu? Maqaa ishee Tiyyaa jedhee yaama. Maqaa ishee sirrii miti garuu kanatti sitti? Ani ofii kiyyaattiin baasee itti yaamu Tiyyaa jedhee yaama. Yeroo akkas jettee waamtu gammachuu akkamitti isheetti dhaga'ama yookiin immoo gaafa ofii keetii dagattee fa maqaa isheetii waamtee beektu maal faasiin jettee beekti mee miira akkamitti isheetti dhaga'ame beektu? Isin illee gammachuu Tiyyaa jedhee yaamirraa kan ka'e Kiyyaa naan jettee na baafatte isinis. Kiyyaa siin jetteerti. Mee siin immoo yoo isheen dogoggortee maqaa keetiin si waamte maal sitti dhaga'ama siin? Bakka gizee hedduu waan maqaa naa baaste kanaan na yaamtuuf jechaadha. Wayitti isin maqaa kiyya normaaliidhaan na yaamtu ni aaraanes. Isinis akka maqaa normaalii yaamu barbaaddu. Mee kun maal ibsa jettee yaadda? Naan jetti yoo maqaa normaalii yaamu har'a rakkoo wayii qabda maaliif maqaa kiyya san kan ittiin na yaamtu dhiistee maqaa kiyya normaaliin na yaamtaa waan jedhamu wayii miira aarii wayiitu itti dhaga'ama jechaadha. Miirri aarii kuni maal ilaalchiseeti kan inni isinirra ga'u jettee yaadda? Miirri aarii kuni jaalalumarraa kan ka'e hinaaffaa garagaraatiif maaliif waan qaretti yaamu sanirraa yoo jijjiiree hin hinaaffaa jechaa namni jaalatan sun. So kanaafuu anis nama jaalallee kootii ka jaaladhu san maqama baasanii yaamuu irra fedhii qaba malee jijjiiree yaamuu hin barbaadu. Fuutee jirtaa yookiin jaalallee qabdaa? Fuudhee jira daa'imallee qaba. Fuudhee jira daa'imallee qaba. Mee maqaadha manaa keetii eenyu jetteeti kanatti waamtu? Maqaan haadha manaa kiyyaa yeroo jalqabaatiif maatii ishii kan itti waaman Ruutidha. Ergaan fuudhee immoo Ifee jedheen baaseef. Isheen immoo siif moggaafteetti? Ishiin ani maqaa kan itti waamu wabiidhuma na waamti. Maaliif siif moggaafne ati aarteen beektuutti? Jaalalaaf jettee moggaaftee miti isheedhaaf? An jaalalaaf jedhee moggaaseef. Mee fuuteetta moo jaalallee qabdan? Fuudheen jira wajjin jira waan ta'eef. Haadha manaan kee maqaa kan warri ishee moggaasaniif ni qabdi. Ati mee eenyu jetteeti kanatti waamtu? Kan inni waamu jaalallee koo Zaaraan jedhama malee haadha maqaa manaati. Maqaa koo kan biraatti hin moggaasne waan ta'eef jaalallee koo haadha manaa koo jedhan. Maqaa kan biraa moggaasteef hin qabdu? Kan biraa kan hin moggaasne haadha ilmaan koo. Osoon fuudheen duratti immoo jaalallee kooti fireendii kooti. Qabdaa jaalallee? Mee maqaa ishee eenyu jettee waamta? Maqaa ishee eenyu jettee waamta? Maqaa maatiin ishee moggaasaniif ni jira miti? Jaalalaaf jedhee immoo namni walitti moggaafata. Maamaa tiyya waan hedduu jaaladhuuf maamaa tiyya jee waamaanis. Isheen osii moggaafteetti maal jettee si waamti? Isheenis baabaa kiyyaa naan jette. Sababni maqaa kana isin waliin moggaaftaniif immoo maalidha jettee yaadda? Waan hedduu maatii keenyaaf caalaa jaalannuuf isa akkas jennee waan yaannu fuulduraaf kaayyoo san kaayyenneeti. Kutaa meeqa baratte? Kutaa 10 baradha. Jaalallee ni qabdaa? Jaalallee qaba. Jaalalleen osoo kutaa 10 barattu jaalallee qabaachuun kee barbaachisaadha jettee ni yaaddaa? Jaalallee gaa umurii irratti miti kan inni hundaa'u. Akkuma itti sitti dhufettidha. Of eeggatanaan immoo amma kana dhiibbaan fidu. Of eeggachuu barbaachisa malee umuriin gaafatu jaalalli jechuudha. Tole mee jaalallee kee maqaa isaa eenyu jettee waamta? Maqaa maatiin isaa moggaasanii falatti? Maqaa isaa akkasumatti iyyuu nan jaalladha waan ta'eef isumaan waamu. Tole siinoonni maqaa makeetiinidha kan inni si waamu? Maqaa makootiin na waama.
Jaalallee kee maqaa ishee kan maatii ishee moggaasaniifiin alatti jaalalaaf jettee kanatti moggaasteef eenyu? Kennaa. Kennaa. Isheen immoo siif moggaasteetti? Isheen naaf hin moggaasne. Si moggaasne? Maqaa ishee sanaan maqaa kan maatii ishee moggaasaniifiin waamteefi gaafa beektu sitti gadditee ni beekti? Natti gadditee hin beektu yookiis anumatu maqicha baasee fi akkasitti itti waamaman. Hiriyaa kee kana beellamtee yeroo dabarsitee sa'aatii hanganaatti wal arginattiin jettee waamtee sa'aatii dabarsitee dhuftee beekti? Gaafii hamtuu na gaafattee gaafiin ta'e ni ulfaatti. Ani hiriyaa kiyya ta'amma sa'aatii ammaatti jaaladhu waliin agarre baay'isoo walirraa halaala jirra walirraa fagoo jirra jecha. Akka wal agarru abdii qaba as hin jiraatte yaa. Olee gaati namootni hedduun sadarkaa gadiitti gaafa wal jaallatanii sadarkaa gaa'ilaarran ga'an maaliif kun ta'a jettee yaadda? Yeroo wal jaallatanii maaliif jaalalli kun argame? Gaafii sirrii na gaafatte namni tokko wal jaallatee jireenya ilma namaa kana keessatti jaalalli ammootu dirqama. Namni tokko bultiyyuu ijaarachuuf yoo karoora wayii of dura kan qabaatu taate nama tokko jaallatee naa ta'aaf naan ta'uu bakka waan isaa guutuu madaalee isiinis madaaltee atis madaaltee akkasitti jireenya keessan kan of duraatiis illee walitti dabalamuu dandeettanii jecha waa'ee jaalalaa kanarra wal qabatee warroonni wal jaallatee jaalalli kun ammootu baay'ee hamaadha miti onnee wayii walii cabsuu minaamin kanaafuu wal jaallatee nama wal dhiisu kamuu ani hin deeggaru namni wal jaallate tokko akka bultii wajjin ijaaratu deeggaraa jecha ani yaada kiyyarratti maaliifi namni sun nama tokko jaallatee yoo onnee isaa cabte deebee nama biraallee jaalattuun itti ulfaata yooma jaalatellee baay'ee nama biraa jecha akka duraanii san ta'uu hin danda'u jecha. Utuun fuudhin dura hiriyaan kee yookiin jaalalleen kee kun haadha manaan kee jechuudha. Utuutiin fuudhin dura yerootti ati beellamtee beektu yookiin wal arguudhaaf sa'aatiis dabarsitee beekti daqiiqaa hammamii fa'aa eegdee beekta? Ani ishiinuu na gowwoomsidhaa jettee bilbila narratti cuftee amma hojii kaniin hojjechaa hojii aadaaliin hojjedha yeroo sana hojii dhaabee ture bakka na dhukkubee jechuudha. Sababa ishiin bilbila cufattee fi namni dhukkubee hojiillee adda kute jaalala ishiirraan kan ka'e jechuudha. Maaliifidha kan isheen bilbila sirratti cufattee? Ishiin nama madaaluudhumaaf malee rakkoo biraatiin miti kan cufatte. Wal arguuf jettanii guyyaatti wal argitanii jechuudha. Bakka waa'ee gaa'ila keessa galla inni mariirra too jirru ishiin barnoota irra jirti lakkanii amman barnoota kana xumurutti gaa'ilatti hin seenu waan jettu ishiinis bakka xiqqoo tisitaa keessa galte natti fakkaata. Yeroo ijoollummaa keenya yookiin sadarkaa barnoota gadiitti hanga yuunivarsiitii ga'anitti illee namootni wal jaallatan yeroo baay'ee sadarkaa gaa'ilaarraan ga'an achumatti wal jaallataniiti kan isaan darban sababa maaliiti kun? Inni anaafoo ani waan akkanaan na mudatee hin beeku garuu ani yeroo sadarkaa gadiirra baradhu nama biraan jaaladhee ture gaafa sadarkaa lammaffaatti darbus immoo akkasuma nama biraa maaliifi ishiinis yaada namaa waan baay'ee madaalta namni gaafa wal bira ture waa wal nuffanatti fakkaata kanarraan kan ka'e ishiin nuffite si'aniin nan nuffee laata kan hin jedhuun sadarkaa biraatti darbine. Walumaa galatti namni ijoollummaa isaatti wal jaallatu wal nuffuu isaarraan kan ka'e gaa'ila bira hin gahu jechuudha. Gaa'ila bira qaqqabuu hin danda'u jechuudha. Tole haadha manaa kee sirba ni jaallattaati garuu? Sirba hin jaalladhu. Ishi maal jettee haadha manaa kee ishi galateeffatta yookiin waamatee maal ittiin jettan haadha manaa kee? Garuu ani sirballee hin jaalladhu sirba naman jaalladhu tokko affeeruun barbaada. Anis akka ati sirba affeertuuf hin jalqaba si gaafadhe tole. Ani baay'ee waan ishii jaalladhuu fi otoon daa'iman godhateen baay'ee ishii jaalladha amma immoo iddaan daa'ima godhadhes baay'een ishii jaalladha maqaan mucaa kiyyaallee haraaraadha. Dhala godhachuudhaaf illee baay'ee wal lolaa turre erga mucaa sana arganne immoo haraaraa hidhee moggaasee lola keenya sana hambisee walitti nu araarsee waan ta'eef sirba naman jaalladhu aartistii Haacaaluu Hundeessaa galatoo miidhee ishii galateeffachuun barbaada. Jaalallee kee kana beellamtee beektaa wal arguudhaaf? Yeroo baay'ee quunnamee beekaa bakka beellama irratti yeroo isheen argamne walitti buunes hin beeknu geen. Yeroo beellamee beeka geen. Sa'aatii atitti jettee yookiin sa'aatii 8tti kottu faattiin jettee sa'aatii dabarsitee faa yeroo isheen beektu daqiiqaa hangamii faa eegdee beektu? Daqiiqaa 10-15 akkasuma eegee beeka. Yeroo jalqabaatiif isheen argee isheen yeroo jalqabaatiif Amaariffa hin dandeenye Amaariffa malee Oromoo hin dandeessu turte. Oromoo miti? Isheen Oromoonnata Oromoodhuma Oromiffa badaa hin dandeessu turte sammuu duraasa. Ani immoo afaan Amaariffaa badaa hin danda'u yeroo jalqabaa sanii jecha.
akkasitti tuma akkasitti haasofnu silkii isheen naadhaatti silkii hin qabdu isheen. Silkii maazarii isheetti naa dawwalaa akkasitti silkii maazarii isheetti naa kenniteetti naa dawwalaa turte. Akkasitti sana irraan kan ka'e akkasitti wal barree Amaariffaa immoo ani baraan danda'u ishee afaan Oromoo Amaariffaa malee baraan dandeessu isheen afaan Oromoo xiqqoo kana haasa'uu dandeessi isheen baay'inaan. Akkamitti walii galaa Yeroo jalqabaatiif teekistii naa gochaa turte isheen teekistiidhaan immoo barreessuun xiqqoo natti ulfaatu. Teekistii tuma akkasitti haasofnu gaafa na dhibee dhabees teekistii sana nama Amaariffaa fi afaan Oromoo beeku bira geessee akkasitti dorgomsiisaa ture. Akkasitti yaalli keenya akkasitti itti fufuu dandeessa. Hiriyaa kee kana baay'ee jaallattaa? Sirriitti humna hor. Maaliin itti taas jaalala ishee qabu? Kan itti sun qabu gammachuu. Tole mee sirba ni jaallattaa? Sirba godhaan jaalladha. Garuu jaalala ishee ibsuudhaaf waan afeertu ni qabdaa gara sirbaatiin. Jechuun sirba Haacaaluu keessaa tokko si jiru. Sabboontuu Oromoo jaalalleetu faaya. Amasiin argatiin naaf ta'ii adara. Hiriyaa kee kana beellamtee wal arguudhaaf sa'aatii dabarsitee ni beekti? Sa'aatii itti waamte yookiin sa'aatii 6 yookiin sa'aatii 7 wal argina ittiin jettee waamte? Kanaaf kabaju waan ta'eef isin isaan jedhamu. Guyyaa tokko dabarsitee hin beektu. Haadha manaan kee shamarree kana nama gaariidha baay'ee. Tole mee namootni hedduun sadarkaa gadiitti yeroo ol jaallatan kutaa 8ffaa yuunivarsiitiis namoonni ol jaallatan fa'aa waliin fuudhan sadarkaa fuudhaarra gahan maaliifidha kan isaan waliin fuune jettee yaadda? Baay'ee ta'uu danda'a namni osoo deemu akka kaayyoo irratti osoo wajjin deemu walii galuu dhabuufis ni mala kaayyoon isaanii bakka kaayyoonis nama addaan ni baasa jedhee yaadaan akka kaayyatti. Tole jaalallee kee immoo sirba akkamiiti kana ta'e afeertu mee sagaleedhaan jettee? Jaalallee kee sirba umaree jira narraa fagoo jirtaa teessoon ta'e yaadala kajoo baay'ee san jechuun dasana jaa. Tole utuun fuudhin dura mi'aadha manaa kee beellamtee gaafa wal argitu turtee ni beekti sa'aatii akkasitti wal arginattiin jettee isheen immoo sa'aatii sana dabarsitee beekti? Lakkina jala dabarsitee hin beektu. Sodaa beeksisa ishee yoo ta'e malee sodaa gara isiitiin waa tokko sodaattee hin beektu. Jaalala baay'ee naa qabdi waan ta'eef takkaayyuu of duubatti jettee hin beektu. Sodaadhaaf utuu hin taane amma fakkeenyaaf sa'aatii 8tti wal arginattiin jettee utuu man beekin itti guyyee beekaa? Hin jiru. Jiru wanta akkasii. Ishee duroo jaalallee kan biraa jaallattee hin beektu ati? Sammaa lakkaa'amee dhumaane. Yeroo sadarkaa barumsaa akkamiirra jirtudha kanatti jaallata? Sadarkaa barumsaallee baay'ee siin gara 8ti an gara 6ti. Haa ta'u malee an gara Finfinneetti madeen ture. Isiinis aggaxaamii dhufteennaan sumaan hangi godhamte jechaadha. Namoota ishee dura jaallatte keessaatii hin fuune ammati ishee erga jaallatte boodadha kanatti fuute wanti akkati warra ishee dura jaallatte hin fuune godhe maalidha? Sadarkaa gadiitti gaafa barumsatu baratanii nama jaallatanii namootni hedduun sadarkaa gaa'ilaarra hin gahan wal dhiisu. Sababni kun maaliif jettee yaadda ofii keerraa kaastee gaafa yaaddu? Sababni kun qabeenya malee waa biraati miti. Qabeenya bakka akka biyya Itoophiyaa kanatti qabeenya yeroo wal jaallanne akkas maal jennu bakka mana keessa nu ilaalu laa jarreen. Qabeenya kee ilaalu, surree kee ilaalu, kophee keetii hanga gaaraatti ilaalu kana bakka dadhabne nuti. Namoota kana dura jaallatte qabeenya laalanii jechuudha kan isin ol. Kophee keetii hanga rifeensa mataa keetti ilaalu. Kana waan ta'eef rakkanne malee waa biraatii miti. Kanuma kanaaf iyyuu bakka faffacaane. Tole atillee yeroo keetiif hedduu galatoomsiin jenna. Galatoomi. Ulfaadha. Tole yeroo keetiif galatoomi. Isinis galatooma isiniin jedhaa. Waa'ee jaalalaa kanarratti ammootu wayita nama kararra deemtanii gaafattanii itti cimsaatii gaafadhaa isiniin jedhaa. Namni ammootu jaalalaan akka miidhamu hin barbaadu akka kiyyaatitti jecha. Ayyee jaalallee kee wajjin ija nagaa wal argaasi. Ayyee galatoomi isin jedha obboleetti. Tole galatoomi. Tole yeroo keetiif galatoomi. Tole egaa yeroo keetiif hedduu galatoomi. Daawwattoota keenya michuun
jaalalaa keenyaa guyyaa irraa kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Michuun jaalalaa egaa waa'ee jaalalaa irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Guyyaa irraa immoo umurii waggaa 9 irraa kaaseen jaalallee qaba mucaa jettellee argineeti kan nuti jiru. Wantooti nama dinqisiisan akkasillee keessatti ni argamu. Qopheessuun immoo kan isin biraan ga'e Andaraartuu Garbaati gamoo ogummaa kaameraatiin Lammii Solomoon nu faana tureera. Torbee immoo gaaffiiwwan mimmiidhagoo qabannee isin biraan geenya hangasitti nagaatti.